Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin durfamu xiyyaara Airbus haaraa bitame fiduuf Firaansi galan. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya biraan geenna hanga xumuraattiin waliin tura. Godina Boorana Bahaa Aanaa Areerootti kuusii ilmaan Liiban jaldeessaa godaanee ardaa jilaa guutootti galma nadhii dongoruun jilachaa jira. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Se'uul Keeviif meeshaa waraanaa dhiyeessuun akka dandeessu yaada dhiyeessan. Filannoo Ameerikaa guyyaa boruu gaggeeffamu sababeeffachuun Ameerikaan loltoonni eegdota biyyaalessaa kutaa Washington dammaqinaan akka dhaabbatan ajaja dabarsite. Kunniin hangafoota oduutii kanneenii fi isaan biroo qabanneetiin dhiyaanneetiin jira. Qaroo miidiyaa sheer laayik sabskiraayib gochuun nu dhaggeeffadha. Guyyaan haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti raawwatame yaadatame. Guyyaan haleellaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa irratti raawwatame waggaan isaa afraffaan guyyaa kaleessaa onkololeessa 24 bara 2017 yaadatame ooleera. Qajeelchi waliigala raayyaa ittisa biyyaa mata duree akka hin deebine yeroo hundaan yaadanna jedhuun guyyicha kabajeera. Qajeelchi kun dungoo ibsuun sagantaa garaagaraatiin yaadatee oolee jira. Ajajni giddugaleessaa Daalootis guyyicha marii paanaaliitiin kabajeera. Jilli Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin durfamu xiyyaara Airbus haaraa bitame fiduuf Firaansi galan. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa fi walitti qabaan boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan xiyyaara haaraa gara Itoophiyaatti fiduuf Firaansi Paarisitti galaniiru. Xiyyaara Airbus haaraa kana Afrikaa irraa reefuu Itoophiyaa qofatu dhuunfatti taasifate. Xiyyaarri kun guyyaa lama booda gara Itoophiyaatti kan dhufu ta'a. Jila xiyyaara kana fiduuf dhaqe keessatti hojii gaggeessaan olaanoon daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo fi qondaaltonni biroos argamaniiru jechuun ragaan arganne ni mirkaneessa. Kuusii ilmaan Liiban jaldeessaa godaanee ardaa jilaa guutootti galma nadhii dongoruun jilachaa jira jedhame. Godina Boorana Bahaa Aanaa Areerootti kuusii ilmaan Liiban jaldeessaa godaanee ardaa jilaa guutootti galma nadhii dongoruun jilachaa jira. Sirni gadaa sadarkaa dabballee irraa eegalee hanga yuubamanii gadamoojjii ta'anitti aadaa goroo geggeessuun jilatu. Sadarkaalee sirna gadaa keessaa dabballee gaammee xiqqaa fi gurguddatti aansee kuusii marsaa sadaffaa irratti kan argamudha. Kuusii goroo gadoomaa waggaa 8 geggeeffamu keessatti jiloota aadaa korma qalee akkasumas gaafa jilti odaa geettu karra abbaa gadaatti nadhii bula. Xumura marsaa goroo gadoomaa gadaa kuraa jaarsoo yaa'ii gadaa sadeenii fi qaalluun hangafa iddoo kuraa jila odaatiif galma dongoranii ijaaranitti kuusii ilmaan Liiban jaldeessaa lubii halaakee mallicha halaakee qophii gadooma gadaa 75ffaa dhufuutiif ardaa jilaa guutootti galma nadhii dongoruun ijaarachaa jiru. Kuusii yeroo jilaaf godaananitti umriin isaanii fuudhaaf waan hin dhaqqabiniif meeshaalee aadaa looniitti ilmatan waraana gaadii loonii bokkuu fi loon waatiin hootu fudhatanii ardaa jilaa guutootti karra abbaa gadaa kuraa jaarsoo dura qabachuun jilachaa jiru. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Se'uul Keeviif meeshaa waraanaa dhiyeessuu akka dandeessu yaada isaanii dhiyeessan. Kooriyaan Kibbaa loltoonni Kooriyaa Kaabaa kumaatamaan lakkaa'aman Yukureen keessatti bobba'uu akka danda'aniif gara Raashaatti ergamuu isaanii yeroo dhageesse toora intarneetii irratti barbaaduu jalqabdeerti jedhame. Jiraattonni garuu waldhabdeen Kooriyaa Kaabaa fi Kibbaa gidduutti uumame kan Pyongyang waraana Yukureen keessatti hirmaachuu ishee gabaafameen hammaate gara waldhabdee hidhannootti darbuu danda'a jechuun yaaddoo isaanii qabanii himaniiru. Meeshaalee keenya kuufachuu fi nyaata tokko tokko mana jireenyaa keenya keessatti walitti qabachuuf yaadne jechuun Aljazeeratti himan. Erga afuuffaawwan Kooriyaa Kaabaa balfa fe'anii kutaalee Se'uul keessatti bu'an dhaga'anii as wanti hammaataa dhufuu qofatu jira jechuun dubbataniiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets torbaan darbe akka jedhanitti Mooskoo gara waraana waggaa 3tti dhiyaatu kana keessatti humna loltoota ishee cimsuuf yeroo ilaaltu loltoonni Kooriyaa Kaabaa hanga 10,000tti lakkaa'aman Raashaa keessatti leenjii fudhachaa akka jiran ibsuun ibsa kanaan dura basaasa Yukureenii fi Kooriyaa Kibbaa kennaniin kan mirkaneessuudha jedhan. Filannoo Ameerikaa guyyaa boruu gaggeeffamu sababeeffachuun Ameerikaan loltoonni eegdota biyyaalessaa kutaa Washington dammaqinaan akka dhaabbatan ajaja dabarsite. Dimokiraatonni lakkoofsi sagalee osoo hin xumuramin dura Tiraamp injifannoo labsuu mala jechuun yaaddoo keessa jiraachuus dubbatameera. Bulchaan kutaa Washington filannoo bara 2024 irratti hokkora uumamuu malu hambisuuf loltoota eegdota biyyaalessaa dammaqinaan akka dhaabbatan ajajaniiru. Bulchaan kutaa Washington jimaata darbe akka jedhanitti loltoonni eegduu biyyaalessaa yookiin eegdota biyyaalessaa tokko tokko filannoo bara 2024 waliin wal qabate jeequmsi uumamuu mala jedhamee gabaafamuu fi sodaa jedhu hordofuun eeggannoo keessa akka galan dubbataniiru. Dimokiraatonni lakkoofsi kun osoo hin xumuramin dura Tiraamp injifannoo yoo labsan deebii isaanii qopheessineerra jedhaniiru. Qorannoon akka argisiisutti Dimokiraat Kamalaa Haaris Rippaabilikaan Doonaald Tiraamp
Tiraampiin salphatti kan injifattu kan agarsiisu kutaan biyyattii jalqabaa torbaan kana bakka filannoo ho'aa ta'ee tureetiin jira. Paakeejii yookaan odeeffannoo addaa fi yaaddoo filannoo bara 2024 ilaalchisee uumamuu malu kamiifuu deebii kennuudhaaf qophii ta'uu keenya mirkaneessuu barbaada jechuun ibsa jimaata darbe marsariitii isaanii irratti maxxansan akka dubbatan Reuters gabaateera. Haa ta'u malee akka filannoo bara 2020 osoo hin xumuramin Doonaald Tiraamp injifannoo yoo labsan Dimokiraatonni deebii qopheessanii jiru. Qondaalli olaanaan duula filannoo Haaris jimaata darbe akka jedhanitti Tiraamp kibxata halkan yaadannoo sobaa irratti injifannoo akka labsan baay'ee eegu jedhan. Itti dabaluunis kana duras soba hojjeteen kufeera ammas yoo soba kan hojjetu ta'e inni kufa jechuun bifa miira qabuun dubbataniiru. Tiraamp filannoo bara 2020 irratti filannoo erga jalqabee sa'atii muraasa booda injifannoo isaanii kan beeksisan yoo ta'u dhumarratti garuu Baayidaniin mo'amuun isaanii ni yaadatama. Ibsa Tiraamp bu'aa filannoo hin fudhadhu jedhuun hordofuun deeggartoonni isaanii kaapitoolii keessatti jeequmsa kaasuun ni yaadatama. Kabajamtoota maatii qaroo miidiyaa obsaan waan nu dhageeffattaniif galatooma.